Arkeisa ka? Baga arkeisa. Aiti. Awas. Awas. Nagaram kanini. Nuti warna sakata tanati ni. Sakata tanawgadi kami. Lama ke jine arati kami saki umatani. Harga warna sakata isa ke pate. Ikhtiate ke tatan. Eka ayam adamo raparumo dalota of wallale of baisise dangati dalota morona valentuma ayantuma ummata kuraja wala binti mazaniya kajratani humna gutta te artisa gutta te walin muka bekana baga marsa tingtani sadafa galma agam linti kabajamuka mutta kenya naga nungeja apa to sudah nanti kita nanti bulan kalau bulan Zulhijjah jangan lagi sebutkan urjana sudah saya begitu jangan ada dulu apa urusan enggak apa yang sudah kita harap ayana apa ayana selain Indonesia ayana ada dulu apa urusan ini lalu apa urusan umbani segala pun tidak bisa diwajibkan awak ini wanita itu wanita sudah zaman kita tahu Egajar kami obat bisa dijual. Egajar kami obatmu ega kumne khali. Ega orang macam tiga hiburan. Yadan tu cuma orang jual orang itu lambat ni. Cuma orang jual lambat ni kesal. Amat tu orang itu orang tadi. Ega yadan tu mana ega ni bukan itu Ayan yadanno rapaulumo mali barbaachisummaan ayyaana kana kabajuuhoo maali kan jedhu ijoo yaadota ta'an guyyaa karraa guyyaa kabaja warra dabre yaadachuun awwaala isaaniitiif wal geenyee yaadannoo goonu kana tartiiba itti yaadannu waan ittiin yaadannu keessatti immoo maaliif akka ayyaanni kun nu barbaachisu waliif ibsaa erga ayyaana kana kabajuu jalqabnee turree amantii ganamaa amantii dhugaa ummata gurraacha Afrikaatii fi hangafa dhala namaa ta'e kana karaa kana gubbatti erga deebine as bu'aa akkamtu argamaa jira erga bu'aan kun argamuu jalqabe egereefoo maaltu abdatama kan jedhu egeree keenyaafis ayyaanni kun ayyaana warra dabre yaadachuun kun karaa keenya gubbatti eeguun kun
maal akka nu fayyadu duraatuu kan ilaallaa jechuudha. Kan duraan dura ayyaanni maali waan jedhu ilaalla. Ayyaana jechuun humna namni ijaan argee himuu hin dandeenye kan immoo jiru dhalli namaa gaafa lubbuun jiraatu bifa lamaan mul'achuu danda'a. Tokko qaama socho'uu qaba. Foolii lamee humni lammataa kan ijaan mul'anne ayyaantummaa namni kun lubbuudhaan jiraatee ni tura akka isaa bakka buusetti aframmoo akkuma biqiltuun fakkeenya dindaa tokko firiin isaa ga'ee yoo raaman qaraan isaa gogee qurree firee nyaatu firiin isaa sun faareedhaan deebi'ee marga haala kanaan dhalli namaa kunis waggaa lubbuun jiraatu karaa akka isaa fakkaataa akka isaa bakka hubatu. Innis warra isa dura dabratu bakka isa hubatee dabre amma gaafa lubbuudhaan ture yookaan qaamaan foonii lafee isaa duraa san awwaalan ayyaantummaan isaa gubbaa sanatti hafte jechuudha. Dhaloota inni dhiifatee biraa dabre san biratti hafa. Fakkeenyaaf maqaa Oromoo jedhu hotteen isaa bal'ina isaa Oromoo yoo jaan anammoo waaqammoo akkam akkuma sanitti Oromtichi sun hedduu ta'ee jira jechuudha. Booranaa fi bareentuma dhale. Boorannis bareentumnis akkasumatti Oromoo. Kanaan maqaan Oromoo jedhu sun ayyaana isaa didu jira jechuudha. Dhalli isaa immoo isarraa argachuudhaan lafa kana gubbaa jira jechuudha. Kanaaf namni akaakonni keenya abaabonni keenya maqaa irra yoo dhahanne maqaa keenya dhaabnee dhawannee abalu kana balu jennee gosa keenyee gosa manqachee guddoo keenyee akkasumatti Boorana yookaan bareentuma galchinee achirraa Oromoo hidda keenya sanitti galchinu sun jarri sun hundi hin dhabamne jechuudha ni jiran. Maqaan isaanii ni jira. Heerri isaan ittiin bulan illee ni jira. Dhugaan isaaniitti ni jiru. Beekumsi isaanii qaroominni isaanii namni kun irra bobba'ee ittiin galu afaan amma dubbannu kana dabalatee waan kaleessa isaan lafa nu kaa'an waan ta'eef maqaan isaanii sun ni jira jechuudha. Isaan san yaadachuun nuuf barbaachisaa. Ayyaantummaa isaaniitti jira jechuudha. Yoo karaa ofiin irraa godhuu mudatu abbaa isa dhalche haadha isa deesse warra isaa kan dabran yaadachuu dhiisee warra shanyii lakkaawwatutti hin galle warra moo lubbuudhaan lafarra hin jirre kan warri sun yaadannoo godhuuf warri akkasaa ergamtoota waaqni erge jedhamee akkasitti fudhatamee ayyaana ta'ee amantii ta'ee biyyoota ollaa keenyatiin yookaan sagantaalee ormaanni keenya gaggeessanii yaadannoon godhamee fi gaggeeffamaa jechuudha. Nutis akkasumatti qabnu turre waan irraa haree lafaa kaafnee miti jechuudha yaadni keenya kun. Yaa ta'u immoo karaa irraa gaafa gorru yookaan qurree akaakiloota lafoota keenya irraa gaafa gorru balaan nu mudatu. Balaan maali? Rakkoodha. Kanaaf Ortodoksii yeroo tokkaa jennu abbaa kiyya kan inni irraa dedhiisee abbaa biraatiin abbaa kiyya yoo injee abbaan kiyya sun eebbisuu danda'a. Hin danda'u jechuudha kaa ilma abbaa qabu kan ooluu nama biraa akaafee hogguu gale immoo mana abbaa isaatiin nyaatu. Ganama yoo lafti bariide akaafuma abbaa isaa fuudhee ooluu namaa akaafuu deemu. Ilma kanaa keessan ta'e isin akkam gootan ni eebbiftan. Akkasan taane jechuun warra abaluu faa gabaas nyaa ga'u warra akkasii dubartoota isaanii manguddoota isaanii ijoollee isaanii shanyii isaanii jedhamee keenya otoo Booranaa bareentuma ayyaantummaa warra dabree as jiru dhiibnee gara warra abbaa gorru of ta'uu irraa gorru jechuudha. Heera uummatirraa gorruu keenya saniin miidhaan namarra ga'a jecha. Egaa ilmi akka abbaa irraa eebbifamu maal ta'uu qabna? Bakka itti of dhabne sanirraa gara of ta'uutti deebi'uun barbaachisa. Warri keenya dabran sun maal fa'aa qabu turan? Jabaa turan. Heera ofiitti waan bulaniif heera gadaatiin jiraatan. Heera ofiitiin afaan Oromootiin
wal geggeessan fakkeenyi tokko jira ofirraa goruu kanarratti re'ee wajjin oolti karuma re'ee san deemti jechuudha akkuma re'ee uumaa re'ee san loonis akkuma loonitti kama uumaa loonii san deema kana gaafa tokko gamni tokko jimicha tokko jira waatiin tokko re'ee wajjin oola gaafa jabbii ta'ee jiru achumaa foolii re'ee itti baree guddate gaafa guddatu loon wajjin akka inni bobba'u loon jala qajeelchan loon jala deemuu didee loon bilaafatee re'eetti deemi akka hin malle waan itti baree jecha gaafa kaan re'een aduun bosonatti aduun itti dhiide bakka dheetu amma aduun itti dhiinan lafa sookee tabbaatii jira lafa kana re'een utaalaan numa yaate harreen gubbatto yaate goota kana waraabee si dhufa jimicha akka re'ee utaalee bahuu hin danda'a achitti jimicha san waraabee si nyaata re'een jalaa wal yaate jechuudha egaa karaa ofii dhiitanii karaa biraa ogaa deeman bineensuma akkatti nama nyaataa jechuudha nuti rakkoo nu nyaata dhukkuba nu nyaata hiyyummaa nu nyaata eessarraa ka'e yookaan namni walii galu malee dinagdee jiratu fayyaan jalqabaa ilmi karaa abbaa ofii haadhaaf abbaaf ajajamee qajeeluu qaba abbaa wal ta'uu qaban fayyaan dura achii dhufa fayyummaan dhibee qaamaa kunu ilmi abbaa fi haatiin lallaalin waa dhibee irratti guutuu mul'ata jechuudha fayyaa malee kanaaf nuti warra dabrasa yaadachuu dhiifne warra keenya dhiifne warra biraatiif gabaasa goone waan ta'eef loon isaan nutti dhiisan dinagdeen isaan nutti dhiisan nu bakka barbaachifnetti abaaramne waan ta'eef loon uummata oromoodhaa waggaa 200 dura waggaa 100 dura qabeenyi uummata oromoo akka ammaa kana seenaan beeknaa miti kanaafuu egaa nama aadaa ofii lakkise adawwii dhaalaa akka jedhan karaa keenyatti erga deebine hoo warra keenya kan dabre yaadachuu gaafa jalqabnu maaltu nu godhe jedhuu ilaaluun danda'ama jechuudha galanni guddaan maanguddoota ka'ee damban warra akkana yaadannoo kanaaf haa ta'uuti guyyaa tokko uummata oromoodhaaf rakkoo itti godhe kanarraa karaa ayyaantummaa warra isaanii deebi'anii raagaan beekumsa gaafa qabanii waan maanguddoonni wajjin dhaamanii namoota oromooti argaman egaa namni tokko tokkee biyyaa musaasanii karaa dagayamtiisaa aamoo dammoodhaan nama murgaa'uudhaan hubannoo akkasii argannee karaa akkasii gubbatti deebinee ayyaanni kun warra dabarsaniif yaadannoo jedhamuun har'a waggaa 23ffaatti jirra jechuudha karaa ofiitti deebi'uudhaan haaluma kanaan egaa sabata keenya jechuu argamne maaltu argame galmatu argame galma uummanni oromoodhaa galmi isaa duraatii qabee namni garagaratti seenu kan biraa itti dhufee wajjin hin nyaatin waliin fuudhin waliin jaalatin itti dhufte addaan fuudhame dhaloonni tokkichi saa tokko qabatee wajjin godhatee wajjin nyaachuu dhabee ture namni wajjin hin nyaanne wal nyaata namni wajjin nyaatu immoo garaa wal nyaata akkasii miti kanaafuu dhaloota jimicha tokko haaduu takkaan yookaan albee takkaan qalatee wajjin nyaatu san ta'uutu argamee jechuudha jalqabe galmi caayaa uummata oromoo mana amantii waaqeffannaa itti geggeeffamu bakka itti barnoonni kennamu bakka itti wallaansi dhukkuba abaarsaan dhufu irraa itti wallaanaman ilma bareedaa ilma faayidaa qabu ilma beekumsa qabu ilma qalbii qabu ilma biyyaaf abdatamu akka uumamuuf abbaa fi haati warri daa'imti rawaa oomishamu kun qajeeluun dirqama waan akkasiitillee galmatti baratamaa jecha galmi egaa argame booda'u ijaaramu babal'achuu gammaa wajjin yaadannoo darbee godhuu keenya ilmaan booranaatiif ilmaan maleentoo hidhaan agaaguun sakaalee hidhe sun irraa citee jechuudha haata bakka garagaraatti ittiin miidhagina agaaguun midhasan kunneeti amma as jirra galanni kan booranaa bareentumaa galanni kan warra abbaa oromoo yaa ta'u jedhu biyyi teenya oromiyaan biyya uummata oromooti oromoon sun oromiyaa na qaba oromiyaa tana gubbaatti immoo oromoon walitti dhufee waliin jiraachuudhaaf jalqaba irratti isaan san yaadannoo godhuufi
barbaachisaadha jechuudha. Kabajamuudhaaf, wal jaalachuudhaaf akkasitti fayyaan akka nu seenu, wal jaalachuun akka nu seenu, walitti dhufeenyi keenya gaa'elaa walitti makamuun, wajjin nyaatanii wajjin dhuguun akka leelchannu rakkoo yoo of dhamu nutti nubsan of ta'uu warra keenya yaadachuudhaan nurraa hafti jecha. Waan hundaanuu hawaasummaa keenyaan haa ta'u, dinagdee keenyaan haa ta'u, fayyaa keenyaan haa ta'u akka nu ta'utti walitti dhufuudhaan faayidaa akkasiitu argamu. Yaadannoo warra abbaa Oromoo yookaan goonu, xiyyeennoo warra abbaa Oromootii warra keenya ta'uu isa yaadamu. Xiyyeennoo warra keenya dabalanii sun maal fa'a? Uummanni Oromoodhaa nyaata warri abbaa Oromoodhaa xiyyeenya isaan qaban waa afurii, foonii, aannanii, dhadhaadhaa, damma. Kana warra keenya ta'an kan abbaa yaadanne dhaloonni kun dhaloota xiyyeenya kana sooratu ta'a jechaadha. Akkuma argaa jirrutti korma dhallee, aannan, dhadhaa, damma kana warra keenya ta'an kan abbaa yaadanne xiyyeenya keenyas tanaa achi, qananiin keenyas tanaa achi akkuma warra keenya dabalanitti nuu tola jechuudha. Kanaaf barbaachisummaa waan kana kabajnuuf fayyaa, wal jaalala, walii galtee, wal jala yaa'insa dhaloota keenya akka nuu ta'uu fi warra keenya dabalan ayyaantummaadhaan waan nu bira jiraniif isaan sunis dhaloota isaanii warra kana gubbaa jiru yoo eebbisan eebbi kun egaa dhaloota umrii dheeraa jiraatu dhaloota fayyaa waliif qabusan nuuf ta'a jecha. Addunyaa kanarra nama shanii jiraa jetti Oromoon. Nama shanan tokko faami fakkii godhatteeti irratti murteeffattee jettu nama shan. Gurmaa tokko nama qabaa jettu. Abbaan isaa takka haadha isaa lama obboleettii sadii obboleettii isaa afur isaa wajjin nama shanii jettu. Yakka abbaa fi ilmaa jedhee yookaan geggeessu haa abbaan kee fakkaatu. Yakka haadhaa fi ilma jedhee yookaan geggeessu dhaadhatee fakkaatu. Yakka obboleessaa fi obboleessa yoo jedhe obboleessa kee fakkaatu. Yakka obboleessaa fi obboleettii yoo jedhe obboleettii kee fakkaatu. Yakka afuran kana walitti qabee yakka afuran kana wal qixxeessee yakka abbaa fi ilmaa hoggaati addunyaa kana guutu. Yakka haadhaa fi ilma hoggaati addunyaa kana guutu. Yakka obboleessaa obboleettii yoo jedhe addunyaa kana guutu. Yakka obboleessaa fi obboleessa yoo jedhe addunyaa kana guutu jedhee addunyaa kana guutuu yakka dhala namaa asirratti geggeeffatee jechuudha. Uummanni Oromoodhaa nama afur kana qofaa jedhee akka laaleffatti akka ta'e beektanii jirtanii isaaniifuu namtichi kuni diima gurraacha adii amantii akkasii qaba sanyii akkasiiti jedhee waaqeffataan dhala namaa hin filuu jechuudha. Diimas jedhee amantiinis jedhee waan hundaanuu waaqeffataan fuulumaanii kabajaa jechuudha. Fuuluma namaa ta'uuni odoo abaluun ji'in odoo kamitti jettu gaafira maali? Shayxaanallee ji'in fuula namaa qabaannaan fuuluma kabajaa jechuun manni Oromoodhaa. Akkasumas namticha fuula namaa qabu dhala namaati jedhee kabajaa jechuudha. Waaqeffataan dhala namaa akkasitti ilaalaa jechuudha. Rajalee booroo maturuura yaagiya bariyaagiya. Rajalee booroo maturuura yaagiya bariyaagiya. Yaa Rabbi kumii bariyaagiya bariyaagiya.